bilisummaa. daawwattoota Oromiyaa News Network sarara satellaayitii fi Facebook akkasuma YouTube irratti nu daawwataa jirtan qophii keessummaa arraa jalatti keessummaa addaa qabannee isin dhiyaannee jirra. Keessummaan addaa arraan tana obbo Odaa Taseeti. Miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo akkasuma itti gaafatamaa jaarmayaalee siyaasaa adda bilisummaa Oromoo biyya alaati. Obbo Odaa Taseeti afeerraa Oromiyaa News Networkiin sarara Skype irratti isinii godha kana fudhattanii asirratti nu argamuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin baga nagaan nu dhuftan isiniin jenna. Isinis qopheessitoonni Oromiyaan News Network hedduu galatooma afeeruu keessaniif. galatooma gamma kallattumaan kan gaafidhatti seenu taha isin gaa itti gaafatamaa siyaasaa ABO biyya alaati kuni gaa hojii akkaan cimaadhaati hojiin isin gaggeessaa jirtan hojii cimaa innaa ta'eefu mee hojii kana Ameerikaa kaabaa guutuu keessatti akkasuma Awurooppaadhaatti akkamittiin haala qindeeffattanii gaggeessaa jirtan miseensotaa fi deeggartoota akkasuma hawaasa caayaa Oromoodha kuni gaa sadarkaadhaan jaarmayaalee jirantu jira kanneen gaa ijaaruu keessatti شور أكم قمتني جارو دنديسا. بريدا كان يجون كتالي هم دجلتي أوروبا فكاتا نورث أمريكا كان هم داو دبلته كونيالي مقالو تاددا كيسة تكابنا مقالو نكون سمو مسين صوتا كاباني أكاسمو سمو چايالي كيسة كاباني كنين افتنداني كابسو بلسمو أورمو خنافو جتايدا أكاسيتي كورموفني qabsoo kana gaggeessaa jirraa jechuudha. Inni guddaan garuu heeraa fi seera qabnu jalatti bulanii tarkaanfii qajeelfamaan deeggaramee qajeelfama hordofuu guutummaa biyya alaa kanatti fudhachuu danda'udha. Kanarratti miseensonni keenya galata guddaa qabu. Barnoota baratan barnoota siyaasaa jaarmayaa kanneen qabsoo seenaa adda addaa hunda hojiirra oolchuudhaan hanga ammaatti qabsoo kana deeggaraa jiru miseensotas jaaraa jiru caayaalees jaaraa jiru akkasumas immoo deeggartoota kumaatamaan horachaa jiru. Lama kana dura koora miseensota adda bilisummaa Oromootu magaalaa Torontootti gaggeeffamee ture. Nus gahiree arganan achirratti argamne ciminni isaanii hedduu guddaadha akkasuma deeggartootaa fi miseensota baay'ee turatti hirmaatee ibsa ejjennoo garaagaraa baafatanii inni sun gaa ejjeteenyaan agarree inni Ameerikaatti dhiheenya kana gaggeeffame irratti argamtanii bifa hooggansaatiin isintu hoogganee walgahii san gaggeesse walgahii sun akka himamutti walgahii cimaa walgahii guddaa walgahii sadarkaa isaa eeggateetu irratti gaggeeffame mee walgahii sanirraa hirmaanaan hawaasaa maal fakkaata miseensota maal fakkaata deeggartoota maal fakkaata shamarranii maal fakkaata mee isarraa nuti tuttuqa. Gaariidha silaafuu laayivii dabarsaa turre isinis achirra turtanii isin qofa osoo hin ta'in addunyaan argaa ture. Walgahiin kuni kora gamtaa Noorz Ameerikaati. Akkuma asitti deemaa turetti immoo yeroodhuma sanitti kora gamtaa Awurooppaa kutaalee adda addaa biyyoota Awurooppaa keessa jiraniitu deemaa ture. Ankaniin argame kan Noorz Ameerikaa kanaa kan kutaalee Kanaadaa fi USA keessa jiran irratti gamtaadhaan kan godhatanidha. Barabaraan godhatu. Barabaraan kan godhatan kuni haala qabsoon keenya keessa deemaa jiru duuba millatanii haala sochiin keenya biyya alaa kana keessatti deemaa jiru duuba millachuudhaan marii bal'aa gaggeessuudhaan fuuldura akkaataa itti tarkaanfatan immoo karoora kan itti baafatan jechuudha. Egaa walgahiin amma Noorz Ameerikaa kuni kan inni qooda keessaa fudhadhe kuni irbaata obootiin jalqabee
irbaata oboo kanarratti dhugaa dubbachuudhaaf uummanni Oromoodhaa naannoo san jiranii fi kan bakkoota adda addaarraa dhufanillee hedduminaan qooda keessaa fudhatanii miseensonni keenya haala quubsaa fi haala hedduu nama gammachiisan waan kana qopheessanii shoora guddaa keessatti taphatanii qoodaas keessa fudhatanii caayaaleen keenyas nyaata qopheessuu bira dabree kumaatamaan gargaarsa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa kan itti godhanii egaa kuni haala gammachiisaa qofa osoo hin ta'in qabsoon keenya sadarkaa inni ammaan tan irra gahee haala calaqqisu tokkoon kan godhamedha. Akkuma beektutti yookaan immoo akkuma dhagayamutti akkuma dhageessanitti miseensonni keenya obsaa fi murannoon isaanii sadarkaa ol aanaarra yeroo gahee jira. Qabsoon bilisummaa Oromoodhaa yookaan immoo mirgi ilmaan Oromoodhaa guutumatti yoo eegame malee sadarkaa duuba dacha'uu hin dandeenye kan garsiise jechuudha. Qophiin Iroopaattis godhamee kanuma fakkaataa. Egaa guddina keenyaas ni garsiisa. Haa ta'u malee obsaa fi murannoo miseensota keenyaas ni garsiisa. Jaalalaa fi deeggarsa caalee keenya akkasumas immoo uummata agarsiisa jechuudha. Addi bilisummaa Oromoodhaa hanga fedhe abbaan fedhe dhagaa irra darbachaa oolus Opidiyoon kanneen barnoota akkasitti qopheeffattee ergitee hamma danda'ame karaa adda addaatiin olola irratti oofanis adda bilisummaa Oromoodhaa fi qabsoon isaa sadarkaa hin dachaane akka geessedha. Akkuma argaa jirtanittis gaa keessaafuu feesbuukii irratti kanneen waa xiinxalan hirriibumarraa kaanii waa xiinxalan kan immoo xiinxaltootaatis akkasumatti kana hunda argaa jirra. Kana hunda keessaa adda bilisummaa Oromoodhaa yeroo yeroon muuxachaa bahuun isaa dinqisiisaa qofa osoo hin ta'in hammam takka miseensonni keenya muratoo akka ta'an agarsiisa jechuudha. Kanaafis hedduu galatoomaa jechuu barbaada. Miseensonni ejjennoon isaan qaban bareedaa ta'uu ibsitanii kun waan itti galatoomfatamuu qabanii miseensonni kun egaa yeroo dheeraa qabsoo kana faana bu'anii dinagdee isaaniitiin humna isaaniitiin tiinisaa jiran waan ta'eef jenereeshina amma lafaa ka'aa jiru kanatti amma gaa biyya keessaa qabsoon jenereeshina haareetti dabarfamtee jirti. Inni gaa qeerroo bilisummaa Oromoo jechuudhaan gaa qabsoo xiiqii mootummaa wayyaanee wajjin wal qabee oofaa jira. Biyya alaa kanatti jenereeshina haaraa ala kanatti dhalatee ala kanatti barate kanatti qabsoo kana itti afeeruun qabsoo kana isaan dhaqqabuun bifa akkamiin deemaa jira? Kunis gaafii hedduu bareedaadha. Sochiidhuma keenya keessaa tokko hedduu galatoomi gaafii kana kaasuudhaa fi egaa akkuma qophii kora sabaa irratti kora gamtaa sana irratti gartani maatii guutuutu qooda fudhate. Kana jechuun abbaa haadha ilmaan akkoo fi akaakolleen osoo naaf hin qoodarraa fudhatan jechuudha. Sadarkaa kanneen muratoo tahanii fi qabsoo kanarratti cichan qofa osoo hin ta'in babal'atee maatii hunda hammachuu danda'ee jira jechuudha. Kana keessa akka jaarmaa caalee dargaggoo magaalota adda addaa keessatti qabna. Kanaan gaa dargaggoota ol ka'oo ta'an kanneen amma ol dhufan kanneen biyya kanatti dhalatan kanneen biyya kanatti baratan hammachaa jira jechuudha. Kanammoo kanneen immoo biyyaa dhufan walitti dabalamuudhaan muuxannoo addaa horsiisaa qabsoo kanaaf qopheessaa jira jechuudha. Ilmaa'uu kanneen akka caayatti gurmaa'an sadarkaa miseensotatti ol guddatanii bakkoota adda addaatti konyaalee fi kutaa sadarkaa gaggeessuudhaan gahanii jiran jechuudha. So qabsoon keenya humna haaraa kan yoo qabaate malee qabsoo du'aa deemu yookaan immoo du'a akka ta'etti ni hubanna. Kanaaf gaa jijjiiramni barbaachisu saganteeffamee irratti hojjetamaa jira. Ittis milkaa'aa jirra kan jedhuun qaba. Kora miseensonni adda bilisummaa Oromoo Ameerikaatti gaggeeffatan kanarratti mariin ajendaan waa'ee kora sabaa laalchisee maaliif qabsoo Oromoo tinnisuu keessatti maaliif maaltu ture? Yaada gaariidha beektaa adda bilisummaa Oromoodhaa dhaaba dimokiraatawaa ta'ee dhaaba miseensota isaa guutumatti qooda fudhachiisuudha.
waan ta'eefis korarratti dokumentoota mari'ataman keessaa heeraa fi seera irratti miseensonni keenya bal'inaan kora kanarratti mari'atanii jiran. Yaada qabanis wayyeessa qabanis akka kora kanaaf dhiyaatu gumaachanii erganii jiranii jechuudha. Kora kanarratti gaa walgahiin koraa san waan mari'atamu keessaa tokko heeraa fi seera kana waan ta'eef jecha inputiin yookaan immoo yaadni miseensonni bakka adda addaarraa burqisiisan kunis achitti dabalameeti ilaalamaa jechuudha. So kana tokko kanarratti mari'atame yeroo guddaadhaas kanarratti fudhatamee mari'atame. Kana maaliif heegaree qabsoo bilisummaa Oromoo waan ta'eef jecha. Kaan egaa yaalaa laalaati waan konyaalee fi kutaalee naannoo Noorz Ameerikaa kana laalaati. Kanarratti egaa gabaasni dhaggeeffame dadhabinni keenya maali? Jabinni keenya hoo maali? Bakkittoon silaa wayyeeffamuudhaa fi fuuldura tarkaanfachuudhaaf hojjetamuu qabu maali? Akkasumas immoo threats yookaan immoo sodaan jiru maali kan jiru kana hundaa'u irratti mari'atame murtiilee cicimoon kan itti dabalamedha. Bara baraan godhama. Bara baraan immoo wayyaawaa kan dhufneefu if xiinxalaa waan deemnuuf jecha if wayyeessaa waan deemnuuf jecha barnoota waan dabrerraa fudhachaa waan deemnuuf jecha ammaas kunis godha akkasumatti itti fufee godhamee jira jechuudha. Tole akkasuma amma korri miseensota bilisummaa Oromoo gamtaa Awurooppaadha. Dhiheenyatti gaggeeffatanii turanii Neezerlaanditti kan yaadadhutti isaanoo maal fi maal fakkaata ga'aatti itti gaafatamaa jaarmee siyaasaa ABO biyya alaa taatu. Gabaasa nuti qabnurraa fi akkasumas immoo sagantaalee kora gaggeessuu koroota kana gaggeessuudhaaf baheerraa akka hubatamutti haaluma wal fakkaataadhaan gaggeeffame. Sanis hanga danda'ame laayivii dabraa ture natti fakkaata. Anis miidiyaa irratti argeetiin jira garuu gabaasarraa akkaan hubadhetti isaanis heeraa fi seera bilisummaa Oromoo irratti bal'inaan akka mari'ataman yaada isaanii akka kennan kanaan achitti immoo gabaasa waliigalaa kutaalee Awurooppaadhaa dhaggeeffatanii xiinxala gahaa irratti gochuudhaan murtiilee fuuldura tarkaanfachiisu yookaan immoo konyaalee fi kutaalee naannoo san jiran jabeessu akka fudhatanitti gabaasa qabaa jechuudha. Seerri amma adda bilisummaa Oromoodhaa miseensota adda bilisummaa Oromoodhaati ilaallata. Isaan ittiin bulanii isaan ittiin hojjetanii qabxiilee isa keessa fooyyeffamaniitu jira moo qabxiilee irrataniitu jira. Irratti mari'achuun barbaachisee kun maali? Bareeda heeraa fi seerriin an tuqaa jiru. Heeraa fi seera adda bilisummaa Oromooti akka dhaabaati akka kan konyaatiif kan kutaalee kanneen sochii biyya alaa kana godhamu miti. Koratti deemaa jirraa kanaaf yaadni miseensota kanarratti maal akka fakkaatu ajendaan irra qabamee irra mari'atamee yaada isaaniitis kora sabaa kanaaf gumaachan jechuudha. Achirratti mari'atame murtiin kan kora sabaati haa ta'u malee yaadni inklusiif ta'uudhaaf yaadni miseensonni dhiheessanis achi keessatti irratti mari'atamaa jechuudha. So korri heeraa fi seerri nana haasa'u sanii heeraa fi seerri immoo kan biyya alaa deemaa jiru kun adeemsa keessatti wayyaawaa deemaa jiru bakka hin hojjanne ni jijjiiramaa ni hojjechiisifamaa bakka hojjetu immoo daran jabeeffamaa jechuudha. Kun waanuma yeroo hundaa'u walgahii godhamu hundarratti deemaa jiru jechuudha. Amma akka dhaggeeffamaa jirutti diyaaspooraan ala jiru kun guutuutti namoota quba qabaa adda bilisummaa Oromoodha. Kora sabaa godhachuu deema. Kora sabaa jechuun kora uummataati. Deeggartoota miseensota isaa dabalatee hawaasa dubartoota, hawaasa amantiilee, hawaasa dargaggoota diyaaspooraa biyya alaa kana keessatti jiran affeerraan godhameefii jira akka kora sabaa irratti hirmaataniif. Sirriidha. Adda bilisummaa Oromoodhaa heeruma isaa keessattuu waan lafa jiraati. Egaa kora kanarraa kan qooda fudhatan bakka bu'oota waraanaa, bakka bu'oota miseensota adda bilisummaa Oromoodhaa bakka hunda jiranidha. Bakka bu'oota caayaalee, bakka bu'oota waldaalee adda addaa, bakka bu'oota ammoo hayyoota qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti qooda guddaa gumaachanii affeeramaniiti.
So korri sabaa kuni kan hundarraa walitti dhufa miseensonni inni achi keessaa qooda qabu jechuudha. Kora sabaa hoggaa jedhamu kan miseensota qofaatii miti. So kanarra dabalatee baran ammoo kora kanarratti immoo bakka bu'oonni qeerroo bilisummaatillee argamuudhaan qooda irraa fudhatu jechuudha. So kora kanarratti gabaasni waliigalaan ni dhaggeeffama, murtiileen adda addaa ni fudhatama. So gaafii deebisuudhaaf affeeramanii jiranii jechuudhumaaf hin korri adda bilisummaa Oromoodhaa kuni kora miseensota hunda hammachuu qofa osoo hin ta'in waraanallee dabalatee jechuudha. Hammachuu qofa osoo hin ta'in kanneen qooda adda addaa qabsoo bilisummaa Oromoo kanaaf gumaachanillee kan hammatu jechuudha. Hundi affeeramee jira. Tursiisuun adda bilisummaa Oromoo kora sabaa yeroo dheeraa kana godhachuu dadhabeeti moo tursiisuun akka beekamutti waggaa 4 yookaan waggaa 8 jaamaadhaa ture. Keessatti kana kan jiru waggaa dheeraa kana tursiisuun kun maaliif barbaachise? Beektaa gaafiin kun yeroo hedduu gaafatamaa garuu akkuma jalqabarra jette adda bilisummaa Oromoodhaa rakkoolee hedduu keessa dabree jira. Yeroo hedduu kora godhachuudhaaf koree itti dhaabee saganteeffamachaa barbaachisu kora sabaa kana yaamuudhaaf waan hin mijatiniif jecha hanga ammaa harkifamee dhufe jechuudha. Kana keessa rakkoolee keessaati jira. Loojistikiidhaatu jira, kana hundaatu jira. Akkanumatti gartee akka kora gartee nuti Noorz Ameerikaa kanatti godhannu kanatti tikeetuma bitannee waan deemnu miti. Kora sabaa adda bilisummaa Oromoodhaa jechuun kora akkuma heeraa fi seera adda bilisummaa Oromootti mijuu ta'uu qabu wanni hanga ammaa harkifachuu danda'eef sababa hedduudhaatu jira. Asirratti dubbachuudhaaf hedduu nama rakkisaadha. Yeroo dheeraa kana booda godhachuudhaaf murteeffattanii yeroo gabaabaa keessatti kan adeemsifamu ta'a. Miseensonni fi deeggartoonni akkasuma hawaasni walitti dhufee kora kanarratti wal mari'ateetuma kan addaan galu ta'a moo kora kanarratti addi bilisummaa Oromoo jijjiirama if haaromsuu guddaa gaggeessuudhaaf kan wal gahamu moo wal gaheetuma addaan yaada wal jijjiiratee gabaasa walii galchee addaan galuudhaaf? Kora sabaa hoggaa jedhamu heeraa fi seeratti gaggeeffamu qaba. Korri sabaa immoo jijjiirama garsiisuu baatee jennaan mooliduma ta'a jechuudha. Yookaan immoo taskaaruma baanan sanfaa ta'a jechuudha. So kanaaf korri adda bilisummaa Oromoodhaa kan qabsoo bilisummaa Oromoodhaa kanarratti guutumatti jechuun qabsoo bilisummaa Oromoodhaa adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamu kana sirreessuudhaafis akkaataatti fuuldura tarkaanfachiisuus murtiilee ciccimoo dabarsuudhaaf hoogganoota isaa filuudhaaf guutumatti kan mirga qabu waan ta'eef jecha waan akkanumatti gartee waliin qabamanii deemanii miti dubbiin ciccimoo. Dubbii ciccimoo kana amma uummanni Oromoodhaa miliyoona 50tti shallagaman dhaaba tokkicha bilisummaa nu baasa jedhanii eeggataa jiran adda bilisummaa Oromoo innaa ta'eefu adda bilisummaa Oromoo sadarkaa ittiin eegamu sanatti if madaalee jijjiirama godhu kana xiinxalee akka gaariitti miseensonni isaa waan kana xiinxalanii kora sabaatiif dhiyeessan. Beektaa laali tokko korri sabaa kun gabaasa baroota dabree kanaan jalqabama. Gabaasa kana keessatti laafinaa fi jabina akkasumas immoo tarkaanfiilee fudhataman rakkoolee jiran furmaata rakkoolee kanaaf immoo godhaman hunda laalchisee gabaasni dhiyaata. Gabaasa sanarratti mariin godhamaa jechuudha. Achi keessatti bakka laafinni jirutti akkaataatti jabaatu irratti mariin ni jiraata. Bakka jabinni jirutti immoo akkaataa fuulduratti jabaatutti mariin ni jiraata. Kanarra dabree immoo rakkoolee mudatanirraa akkaataa itti bahuu danda'an yookaan immoo irra aanuu danda'an mariitu jiraata. Kana hunda walitti qabamee fuuldura qabsoo bilisummaa Oromoo fi sochii adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamu kana sadarkaa maalirratti tarkaanfachiisuu dandeenya? Maal godhuu dandeenya? Karaa waraanaatiin, karaa siyaasaatiin, karaa dippiloomaasiitiin
kana hundaa'uu xiinxalanii laalanii murtii ciccimoo kan itti dabarsan jechuudha. Maaliif akka heeraa fi seera adda bilisummaa Oromootti korri sabaa kun qaama ol aanaa dhaaba kanaati. Qaama ol aanaa dhaaba kanaa akkuma ta'etti immoo jijjiirama barbaachise godhuudhaaf yaada barbaachise kennuudhaaf murtii barbaachise fudhachuudhaaf dirqamni sirra jira. Wanummaa walii qabamuuf kanaaf jechuudha. Yookaan akka wanummaa walii qabannee akkas ta'uu qaba akkana ta'uu qaba jennee adda yaa'uu hin dandeenya. Murtiilee gumiin sabaa murteessuu hin dandeenye kora sabaa kanarratti murtaa'u walumaa galatti gabaabumatti simuudhaaf. Bareeda gamma maaliif uummanni Oromoo eeggachaa jiru addi bilisummaa Oromoodhaaf haaromsee qabsoo deemaa jiru kana guduunfa itti godhee bilisummaadhaan uummata Oromoodhaaf badhaasaa waan jiru uummanni Oromoo qalbii kan eeggachaa jira. Gaa isinis jijjiirama kana fiduudhaaf murannee haanee jirraa waan jiru nu ibsitanii galatooma. Tole gaafa fuunee asirratti waa tokkoon jechuu barbaada. Qabsoon bilisummaa Oromoodhaa hawwii qofaan kan deemu miti. Dhiigaan lafee hunda kan involvii godhuudha kan keessa jirudha. Egaa jijjiirama waggaa jennu jijjiirama akkamii kora sabaa kanaatu murteessa. Haa ta'u malee akkumaan dimshaashatti ibsee walgahiin godhamu kuni waan dhaaba kana laalaa hundarratti murteessuu mirga qabaa jechuudha. Egaa kana jechuun jijjiirama barbaachisu godhuu dabalateeti jechuudha. Egaa jijjiiramni godhamu kun hundinuu xiinxalli godhamu kun hundinuu qabsoo bilisummaa Oromoo tana kan fuuldura tarkaanfachiisuu fi sadarkaa amma jirru kanarraa ol butee akkumaatu jettetti wabii qabsoo bilisummaa Oromoo tana tahuu kan mirkaneessuu fi akkasumas immoo cunqursaa hacuuccaa shanii duguggii uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru abbaa biyyummaatiin badhaasee kan xumura itti godhuu danda'u jenneeti yaannaa jechuudha. Karoorri xiqqaatu karoorri kun lafa. Amma gara waraana bilisummaa Oromootiin si geessa. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon yeroo dheeraadhaaf ijaaramee qabsoo biyya keessatti gaggeessaa jira. Mootummaa wayyaanee hamma funyaanitti kana wajjin hamma dandeettii isaa qabsoo gaggeessaa jira. Waraana kana cimsuu keessatti maaliif amma uummanni Oromoo waliigalee jira. Qabsoo hidhannootiin malee mootummaa kana kuffisuun hin danda'amu. Maaliif warreen afaan nageenyaatiin qabsoofna jedhanii sosohan warreen mootummaa san biratti galmaawanii sirnaan seeraan dhaabbata akka Mararaa Guddina kanneen faatu hidhaa keessatti argamaa jechaarra. Mootummaan kun afaan nageenyaatti waan hin amanneef afaan qawweetiin mootummaa kana kuffisuun barbaachisaadha. Yaadni Oromoo gamma gar tokko dhufee jira. Yaada Oromoo gar tokko dhufe kana isin waraana bilisummaa Oromoo kun cimee mootummaa kana kuffisuu keessatti karoora akkam baafattanii lafaa qabdan akka hoogganaa adda bilisummaa Oromootti. Bareeda karoora akkam akka lafaa qabnu gaa hundumatti illee himuu yooniin baadhee dhiifama naa goota. Waan ati jette irratti jalqaba irratti waan jette hammam takkaa uummanni Oromoodhaa karaa nagaatii fi kadhaadhaan bilisummaan akka argamuu hin dandeenye walumaa galatti irra walii galuu kan jette kun gama keenyaan hammam takka kaayyoo fi ilaalchi adda bilisummaa Oromoodhaa kanneen qabsoo kanarratti adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriiranii dhiiga gannaqaa turan lafee isaanii caccabsaa turan mana hidhaatti guuramaa turan karaa dhugaa akka ta'e nuuf mirkaneesse jechuudha. Kuni nu jajjabeessaa jira nu jajjabeessees jira garuu beektaa qabsoo kana keessatti hanga ammaa kan garre kan maarreefuun tana rakkoolee keessaa fi alaa jechaa tureeru tokko kan keessaa kana yoo gartee addaan ciccirree kan laallu taate kanneen kadhaa fi dabrees immoo qawweedhatti amanuu dhabuudhaan yookaan immoo humnatti amanuu dhabuudhaan if duuba nu sakaalanii nu harkisanillee hedduutu ture jechuudha. Kana keessaa baane
rakkooleen kan jechaa ture keessaa tokko kanaa beektaa sumaatu amma tuqeefin keessa siiseen barbaade. Garuu kun qaama tokko qaama rakkoolee jiraniiti. Amma uummanni afaan faajii jarreen kun uuman keessaa bahee fuul tokko luuceeffachuun isaa nuuf qabsoo bilisummaa Oromoo kanaaf humna deeggarsa adda bilisummaa Oromootiif immoo jabina kanna jennee amannaa jechuudha. Egaa karoora baafanneetu jira gaatarii dheerachuu ni danda'a garuu gabaabumatti waan akkasii hima. Hora sabaa dabre irratti sadaffaa irratti karoora lafa kaayannee jira. Karoorri lafa kaayenne tokko waraana bifaa fi aynaan sadarkaa hin tuffatamne geessisuu kan jiru. Kaani karaa dippiloomaasii siyaasaa fi jaarmayaan cimnee argamuu kan jiru. Kan sadaffaa immoo fincila diddaa gabrummaatti kana yoo gaafii qabaatte booda irratti dhufnaa garuu amma kanuma waraana irratti ni xiyyeeffadha. Egaa waan saganteeffanne kana keessa akka tanaan duratti baadiyyaa ofarraa karaa magaalaatti deemuu osoo hin tahin bakka diinni haleelamuu danda'u hunda keessatti baadiyyaa tahee magaalaa tahee hunda keessatti sochii babal'isuu kan jiru. Tokko kana. Lammaffaa immoo qabsoon karaa waraanaatiin gaggeeffamu kun bifa adda addaa akka ittisa biyyaatu jira. Humna addaatu jira. Kun hundinuu waan saganteeffamee hojiirra oolaa jiru. Kana mooraalee leenjii babal'ifachuu kan jiru jira. Zooniilee waraanaa babal'ifachuu kan jiru jira. Akkuma reefu kanneen if duuba nu harkisan hedduun haa jiraatu malee kanneen silaa wayyaanetti akka gallu heeraaf seera biyyattii tana qabannu biyyattii tana fudhannee biyyatti gallee OPDO biroo akka taanu hawwan sadarkaa waraana keenya itti gaafatama itti kenname irratti shira hojjechuudhaan hiriiraan wayyaan itti galchanii geenye jira. Kanuma hunda keessaa baaneeti as geenye haalli ammaan tanatti jirru kun haala gartee hedduu nama gammachiisaati. Isaanuu sadarkaatti arguu gahan jechuudha. Keessaafuu inni guddaan uummanni keenya kana arguu isaati. Amma sochiilee karaa waraanaatiin godhamu keessatti bakka adda addaatti kanneen waraanaatiin karaa ittisa biyyaatiin karaa humna addaatiin goggoraman hedduudha. Karaa adda addaatiin yookaan immoo haala adda addaatiin haa gabaafaman malee irra hedduun isaa hin gabaafamne. Garuu nuti adda bilisummaa Oromoodhaa kan itti amanu hojii silaa bilisummaa Oromoo waan sochiin adda bilisummaa Oromoodhaa godhaa jirtu tokkotti amannaa jechuudha. So kanaafi karaa fedheenuu hanga fedhetti awwaaluudhaaf haa tattaafatamu malee karaa keenyaan sochiin godhamaa jiru hedduudhaa. Waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa waboon yeroo ammaan tanaa kana keessatti humna hin tuffatamne ta'ee zooniilee sochiidhaa babal'ifachuudhaan tarkaanfii barbaachisu godhaa jira. ONN tugas dan Risma.